Hayyee hordoftoota chaanala keenya Boonsaa TV warri taatan hundi keessanuu arraantana qophii ijoollee xixiqqashoo takka qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Qophiin ijoollee xixiqqashoo sanillee kuna laal tokkos kana mee xiqqashoo wajjin waa'ee ispoortiidha hojjannaa jechuudha. Daawwattoota keenya nu hordofaa, nu raanifatinaa, nu daawwadhaa isin jennaa jechuudha. Amma karaa hojii teenyaa dabarraa jechuudha. Kushaappii likishaa fallaggoonii dalaynaa haya dhageessanii nalala kuno nalala dura ana dura sinida isinillee sanboodan kushaappii dhoytanii jechuudha. Dhageessanii la tab lam akkana 2 3 4 5 6 akka dhoytana kushaappii sirriidhaa dhoytan. Dhageessanii eegalu kushaappii Kaya kunillee baay'ee bareeda, kunis baay'ee bareeda. Hai, maali waa kanneen? Maal dalagu jirti? Maal kushaappin? Goonni kana godhatun maal? Tun kushaappidha? Sirreessi deemee kushaappii tolchi dai bareeddu dai. Maal akkana mannak godhatte? Akka jira kana deemee dai. Hai, bawa akkana miti nurra. Kanaan gabbuu ol deebi. Kanaan la kana gabbuu bulgat qomaan akkasi gabbuu iti. Akkasi ol bay gabbuu mas gabbuu akkasi dai. Maaliyaas asuma gadi na kan echaa waliin deem dalag. Bakka haa mala faan. Keetiin deemaati hojii teessan hojjedha. Maali maal taate ammumaan tana ispoortii dalagaa jee isin dhiisee isin biraan deemne ammumaan tana ijaan jala dhuftuuf maali eenyu sidee? Maanamadii nunnade. Maali maanamadii kam? Maanamadii mi? Maamad Amiin jechuu keeti? Duuba Maamad Amiin hin jettu? Maamad Amiin jechuu dila kana guddaa taate akkamiin Maamad Amiin jechuun bee? Mee Maamad Amiin ji? Maanamadiin. Maamad Amiin? Maanamadiin. Wayya boo Maamad Amiin jiin jee bar Maamad Amiin. Maamad Amiin? Maanamadiin. Maamad Amiin? Maanamadiin. Amma Maamad Amiinis dee? Maanamadiin nunnade. Wayya rabbi mucaa yoomuma guddatta ka amma umrii tanaan Maamad Amiin jechuun beekne mee Maamad Amiin ji? Maanamadiin. Maamad Amiin? Maanamadiin. Maamad Amiin? Maanamadiin. Maamad Amiin? Maanamadiin. Way ajaa'iba. Maamad Amiin? Maamad Maanamadiin. Way Maamad Amiin? Maamad Maanamadiin. Maamad Amiin? Maanamadiin. Maamad Amiin? Maamad
Mahammad Amin ji. Jime. Amma Mahammad Amin sidee dhugumatti. Mahammad Amin sidee. Mahammad Amin. Yo maal jette? Dabii kootti mee. Haya. Maal taatee dhooyta mucaa? Maaliif dhooyta? Ispoortiin dalaga jeeti ufumaan dhiitee lafa kufe. Ay. Ispoortiin dalaga jeeti ifumaa si dhiitee lafa kufe? Ifumaa si dhiitee lafa kufe? Maaf haradda duuba booti? Walaa hin fatanne maannamadiinu na ta'e. Boo taayi. Anuma biratti wal loluuf moo? Ganaa waan akkanaatti hin deebina. Ware ani isin hin dhiisu beekadha. Ispoortii namni wanni baratuuf fayyaa qaamaatiif barata malee ispoortii baratanii namaan tumuu fi nama saamuu fi miti. Ispoortiin jaalala. Namni ispoortii qara'u wal jaalata, wal miidhan, wajjin taphatan, wajjin ispoortii hojjetan. Malee ispoortii keessatti wal loluun hin jiru. Isin hundi keessan wal jaalachuu qabdan. Ispoortiin jaalala waan taateef. Ispoortii ani isin dalagise qixa sirriitiin hojjechuudha malee wal loltanii wal tumuun hin barbaachisu jechuudha. Dhageessee Mahammad Amin? Dhageessee gootamsa? Bakka arra boodatti isinii wal lolu arkee isin hin dhiisu beekadhaan. Dafaa waliin maramaa oomfii waliin jaa. Jaalala keenya boonsatii fi machiibsaa laayisee nu godha. Kunoo sii goonee jirra. Okkee godhatuma. Hordoftoota chaanala keenya Boonsaa TV warri taatan hundi keessanuu gaafin isin na gaafachaa turtan na bira gayaa jira. Chaanala kee Boonsaa TV kan jiru arkachuu dadhabnee jirra. Irra barreessinullee hin arkannu warri jettanii gaafii Facebook irratti naaf dhiheessaa turtan. Gaafin keessan na bira gahee jira. Kunoo akki gootan YouTube kana ni tuyxanii jechu. Eega YouTube kana tuyxanii boodaa itti barreessan tana tuyxaniiti Boonsaa TV jettanii itti barreessitan. Ollee lama aallee lama jechu. Boonsaa TV jettanii eega itti barreessitanii booda search gootan jechuudha. Eega akkatti isin dhufee booda viidiyoon keenya akka gallakkifnetti isin bira akka gayuuf boodaa subscribe jettu kana ni tuyxanii jechuudha. Sanbootaan mallattoo notificationii tana tuyxaniiti ol hajuu kanarratti ol baaftanii tuyxanii jechuudha. Sanboodaan arma Boonsaa TV hajuu kanarratti ni tuyxanii sanboodaan kallattumaan viidiyoo teenya tan nuti gallakkisaa turree keessa seenuu ni dandeessanii jechuudha. Haala kanaan irratti tuyxanii gaxooftanii viidiyoo teenya diraamaa iidaa komadii diraamaa ispoortii haala kanaan YouTube irratti Boonsaa TV jettanii yoo itti barreessitan nu arkachuu ni dandeessanii jechuu gabaabdumatti. Ammas gama Facebookaatiin nu arkachuudhaaf Facebooka ni tuyxanii jechuudha. Egaa Facebooka tuyxanii booda peeja keenya arkachuudhaaf Boonsaa TV jettanii akkasumatti akkuma reefu YouTube irra barreessitan sanitti Facebook kanarratti illee barreessitanii jechuudha. Eega barreessitanii jecha kunoo haala kanaan akkanatti search godhee isinii dhufaa jechuudha. Eega inni isinii dhufee boodaa like jettu kana ni tuyxan. Viidiyoon keenya kallattumaan akka isin dhaqqabuuf boodaa like jettu kana ni tuyxanii jechuudha. Sanboodaan viidiyoo keenya irra gaddeemtan waan nuti gallakkifne hunda isaa asirraa arkachuu ni dandeessan. Gama Facebooka Boonsaa Ibroo joon gama Facebookaatiin Boonsaa Ibroo jettanii itti barreessitanii sanboodaan haala kanaan isinii barbaadee isiniif dhufa. Eega inni dhufee booda add friend jettu kan tuyxan maamiltoota keenya ta'uudhaaf. Eega booda add jettu kana tuyxanii booda ganaa wani nuti gallakkifnu gama Facebookaatiinis isin bira gahuu ni danda'a jechuudha. Gama TikTok Boonsaa TVtiin TikTok ni tuyxanii jechuudha. Eega TikTok kana tuyxanii boodaa search jettu kana tuyxaniiti Boonsaa TV jettanii itti barreessitan. Gama TikTokiin nu arkachuudhaaf Boonsaa TV jettanii itti barreessitan jechuudha. Haala kanaan barbaadee isinii fidaa jechuudha. Boonsaa TV kun olaala. Viidiyoo keenya kan nuti TikTok irra gallakkisaa turre hunda isaatu asirratti arkachuu ni dandeessaa jechuudha. Warroottan TikTok kiyya kanaaf haaraya taatan hundi keessanuu follow like godhuu hin dagatina. Waan isinin jee kana hunda yooniif gootan viidiyoon keenya kallattumaan gama YouTubeetiin gama peejaatiin
gama feesbuuka keenyaatii fi gama tiktookiin isin bira gahuu ni danda'a jechuudha. Gaafii teessan tan feesbuuka irratti na gaafachaa turtan isiniif deebisa jeetiin abdii qaba. Galatoomaa.